Hordoftoota urjii totobee akkam jirtani nagaa keessanii ani nagaadha galata rabbii. Egaa har'a aappii baay'ee namatti tokko qabadhee dhiyaadheera jechuudha. Aappiin kunillee akkamitti viidiyoo keenya bakka barbaanne teenyee yeroo waraabne baakgiraawundii viidiyoo keenyaa duuba isaa jechuudha akkamitti akka sirreessuu dandeenyu ilaalla jechuudha. Isa kanallee kan argannu Play Store keessatti arganna jechuudha. Aappii tokko itti fayyadamuudhaan viidiyoo keessan bakka barbaadan yookaan wanta isin barbaachisu duuba fakkeenyaaf yeroo haalli namaan tolle keessatti duuba isaa jechuudha. Bakka yookaan gaarii hin taane teenyee yeroo kan waraabnu taate viidiyichi san immoo akkamitti akka duuba isaa sana wantoota achi jiran sana duuba haqnee sagalee fi viidiyoo nuti itti waraabne sana duuba akkamitti akka baakgiraawundi isaa sirriitti bareechuudhaan bakka barbaanne irratti maxxansuu akka dandeenyu ilaalla jechuudha. Egaa warroonni YouTube kootiif haaraa taatan urjii itotubee jedhama. Subscribe share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa viidiyicha kana mootiyyuu finneetiniin aappii kana keessa galchuudhaan aappii kana mootiyyuu ergasii fakkeenyaaf filaaworii garaagaraa qabaachuu dandeenya yookaan immoo iddoo magariisa ta'uu danda'a kalarii garaagaraa ta'uu danda'a wantuma qabnu sana finneetiniin jechuudha. Wanta nuti tole san finnee viidiyoo keenya sana dugda duubaatti galchinee bareechisuun ni danda'ama jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf baakgiraawundii footoo keenya bakka barbaannetti yeroo kaane jijjiirru viidiyoo keenya illee mootiyyuu akkuma baakgiraawundii footoo sana jechuudha. Baakgiraawundii isaa haala barbaachifne jechuudha akka gaarii ta'eedhaan duuba isaa sirreessinee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu aappiitti isin dabarsaa obsaan na caqasaa isiniin jedha. Akkamitti akka ittiin sirreessuu dandeenyu hanga dhumaatti yoo hordoftan irraa baruu dandeessa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hordofaa gadattaantu isin dabarsa. Egaa hordoftoota koo akkuma reef isiniin jechuu yaaletti jechuudha. Akkamitti akka dugda duuba viidiyoo keenyaa bareechifnu wajjin ilaallaa isiniin jedheen ture. Egaa aappicha kanallee kan argattani Play Store keessa jechuudha. Play Store keessa seentaniitiin maal jettanii itti barreessitanii CapCut jettanii itti barreessitan jechuudha. Isa kanatti barreessitanii akkuma argitanitti isa kanaadha jechuudha. Anaan wanta naan dura baafadhee jiruuf open naan jedha jechuudha. Isin immoo iddoo open jedhu kan install isiniin jedha. Install gootan jechuudha. Akkuma argitanitti istaarii 4 qaba. Namoota 100 miliyoona 100 oltu download godhate jedha. Isa baay'ee namatti toludha akkuma argitanitti jechuudha. Namoota baay'eetu download godhee itti fayyadamaa jira jechuudha. Aappii baay'ee namatti toludha. Viidiyoo keenya baakgiraawundii isaa akka barbaannetti bareechisuu dandeenya jechuudha. Egaa asitti install yoo isiniin jedhee fixee open isiniin jedhee maal gootanii open kan jedhu kana al tokko hin dhooftan jechuudha. Isa al tokko rogattu qaastanii jettanitti bifa kanaan isinii fida. Akkuma argitanitti eeyyama kennuufii qabdan jechuudha. Asirratti accept jedha jechuudha. Isa accept jedhu kana maal gootanii al tokko hin dhooftan jechuudha. Erga isa dhooftanii boodatti bifa kanaan isinii fida. Akkuma argitanitti bifa asirratti isinii fidu kanaan isinii fida jechuudha. Eda'uu ta'eetiin jechuudha. Isa garanaa kana jechuudha kan dha'uu qabdanii new project kan jedhu kana al tokko maal gootanii hin dhooftan jechuudha. Maal gochuudhaafi wanta baakgiraawundii keessa sana duuba galchitan jechuudha. Amma asitti eeyyama nu gaafataa jira. Alloo deen jedha. Alloo jettaniin jechuudha. Erga eeyyama laattaniitii kaatanii bifa kanaadhaan nuu fida jechuudha. Nuti amma viidiyoo osoo hin taane kan fuudhuu qabnu duuba keenya wanta galchuu barbaannu sana jechuudha. Baakgiraawundii viidiyoo sana duuba kan galchuu barbaannu dursinee fuuna jechuudha. Jalqaba irratti ani fakkeenyaaf isa kanan fuudha. Isa kanaan viidiyoo kiyya duuba galchuu barbaada jechuudha. Akkuma argitanitti inni kun filaaworiidha. Viidiyoon kiyya sun yoo daqiiqaa 10 ta'e kan garagaraas galchuu dandeessan isinii. Yoo daqiiqaa takkas ta'e haga barbaadanitti fakkeenyaaf isa kana jechuudha. Akkuma argitanitti isa jalanatti nama filaaworii kana dhufeera. Isa kana mootiyyuu maal gootanii al tokko dhooftanii kanuma dheeressuu hin dandeessan kan garagaraallee itti fiduu hin dandeessan jechuudha. Haa ilaallu anamma isuma kanan gadi dha'ee haga daqiiqaa kiyyaasan jechuudha. Haga daqiiqaa viidiyoo kiyyaasan akkuma argitanitti haga daqiiqaa barbaaddanidha kan deemu jechuudha.
Okay, haala kanaan erga duuba isaa sirreeffattanii boodatti immoo amma isa kana background isaa wanta galchachuu barbaadu sana galfannee xumurree irra jechuudha. Hamma daqiiqaa keenya ani fakkeenya fi daqiiqaa tokkoo fi sekondii 59 dha kanan galchee hanguma viidiyoon kiyya ga'u jechuudha. Ergas booda immoo maal gootanii amma viidiyoo itti finna jechuudha. Viidiyoo kana kan finnu akkuma jaranatti ilaaltan jechuudha. Overlay kan jettu kana maal gootanii al tokkoon dhoofna jechuudha. Isa al tokko yeroo dhoofne jenne ammallee maal jedha add overlay kan jedhu kana ammallee isma dhoofna jechuudha. Duratti fotoo irratti waan ta'eef amma immoo mataa gubbaa kana akkuma argitanii duratti fotoo irratti jira. Amma immoo gara viidiyoo deeffannaa jechuudha. Maaliif amma isa background sana sirreeffachuu waan ta'eef jechuudha. Viidiyoo al tokko nan tuqaasa. Isa daqiiqa hamma qabdanii sana irratti deeffattu jechuudha. Ani 1:57 irratti deeffadha. Okay, akkuma argitanitti bifa kanaadhaan kan nuuf fide jechuudha. Okay, kan qara yeroo dogongortan delete godhuus hin dandeessan jechuudha. Wanta barbaadan sana yoo keessan ta'uu baate delete godhuu hin dandeessu. 1 fi daqiiqaa 57 yookaan 59 kanaan kan fudhadhu. Okay, sarratti aadeen jedha jechuudha. Akkuma argitan amma backgroundin kiyya kuni waan biraati jechuudha. Isa kanaaf duuba balleessee isa kaan irratti deeffachuudha kana nan barbaade. Harkaan illee guddisuu hin dandeessan jechuudha. Olis guddisuu hin dandeessani. Egaa ka amma isa kana maalan godha? Azalatti akkuma argitanii remove background kan jettu kana yoo ilaaltan jechuudha. Remove background kan jettu kana maal goona? Al tokko ni dhoofna jechuudha. Okay, erga isa dhoofnee remove background nuun jedha jechuudha. Akkuma argitanitti remove ta'eera nuun jedha. Ni herreega jechuudha. Ganaa herreegetiniin parsantii 100 erga guutee boodatti immoo isa kana duubaa balleessa jechuudha. Amma yoo taphachiifne akkuma argitanitti yoo kan socho'u taate kan duubaa sun badee jira jechuudha. Yoo ilaaltan inni sun badee jira. Erga kana xumuree boodatti immoo maal gootanii mataa gubbaatti akkuma argitanii isa mallattoo download jettu tan al tokkoon dhooftanii erga ishii dhooftanii immoo herreega 100 isiniif guuta isiniif xumuree jira jechuudha. Bifa kanaadhaan YouTube keessan duuba isaa sirreessuu hin dandeessan isiniin jedha. Bakka barbaadanitti viidiyoo raabdan akka barbaadanitti yeroo raabdanitti jalqaba asirratti isinii rakkaa'ee remove godhee erga 100 guutee booda jechuudha. Iddoo kanarratti erga isiniif lakkaa'ee remove godhee 100 guutee erga siin boodatti ammallee maal gootanii iddoo mataa gubbaa kanarratti dhaxxaniitiin iddoo xiyyaan isiniif agarsiisu kana mallattoo download kan jettu kana al tokkoon tuqaasan. Erga kun ta'e kun erga parsantii 100 guutee jechuudha. Asitti lakkaa'ee erga 100 guutee isa garraasan dhooftan jechuudha. Ergas booda isiniif xumuree jira. Waan barbaadanitti share gochuu dandeessan isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Gubbaarratti ol ba'immoo maal akka fakkaatu aappicha isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa gubbaan irratti yoo ol ba'e isa kana fakkaata. Akkuma argitan gubbaa kanarratti yoo ol ba'e ishee tana jechuudha. Warroonni YouTube kootiif haaraa taatan subscribe, share, like gochuun jabeessa isiniin jenna. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bye.